raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kanarraaf qindeeffannee qophiilee keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa. Jaaka irraa eegalee har'allee akkasuma dubbisee jiraachaadhaan suuqonni geejjiboonni akkasumas hoteelonni illee guyyaa kaleessa bifa ajaa'iba ta'e jechuudha oolaniiru. Laguu gabaa lagannaa kana qofa utuu hin ta'in namumtiyyuu karaa irra deemaan tura guyyaa kaleessaa jechuudha. Kan amma dhageessan uggurrii geejjibaaf daldala lagachuu Oromiyaa keessatti guyyootaan sadan darbaniif adeemsifamaa jiru irratti kan jiraattota dubbisne keessaa sagalee fudhatamedha. Kunis qaama oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen ijoo yoo ta'an oduu keenya guyyaa har'aan kan isin faana turus an Odaa Sabaati. Qophii addaa dhimma tarkaanfii uummataan qaama sirna koloneeffataa wayyaanee irratti fudhatamaa jiruu fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas ni qabna. Turtiin keessan waliin haa ta'u jechaa gara bal'ina oduu keenya dhaga'uutti waliin haa ceenu. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti boombii dheengadda fulbaana 5 bara 2016 dhooheen agaaziin 3 battalumatti lubbuun darbuu fi poolisoota madaa'uun yaalaaf gara Finfinneetti geeffaman keessaas lamni du'uun akkuma yaadatamu kaleessa gaafa fulbaana 7 galgalas dabalataan boombiin achuma magaalaa Naqamtee naannoo Boordiitti kan argamu hoteela Abiinazzar jedhamu irratti kan dhohe ta'uu fi sababiin tarkaanfiin kun hoteelicha irratti fudhatameefis mormii laguu bittaaf gurgurtaa uummatni Oromoo gaggeessaa jiru faallessuu irra darbee hoteelichi loltoota wayyaanee agaazii tajaajila nyaataaf dhugaatiin deeggaruu isaan kan wal qabate ta'uu dubbatu jiraattotni magaalichaa. Bal'ina isaa qophii addaa keenya keessatti qabannee kan isinitti deebinu ta'a. Waamichi laguu bittaaf gurgurtaa fulbaana 6 irraa eegaluun guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf hidhamtootni fi hooggantootni paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo mana hidhaa Qiliinxoo irraa dhaammatan guutummaa magaalota Oromiyaa keessatti hojiitti hiikamuun har'a guyyoota sadaffaa lakkoofsisaa jiraachuun yoo dhagahamu. Kanaan wal qabatees qibxata dheengaddaa irraa eegalee magaalota Oromiyaa danuu keessatti hojiin daldalaa yookaan bittaaf gurgurtaa akkasumas sochiin geejjibaa dhaabbatee jiraachuun beekame. Haaluma kanaan godina Shawwa Lixaa magaalaa Amboo fi magaalota naannoo ishee jiran biroo keessatti laguun bittaaf gurgurtaa fi uggurriin geejjibaa labsame kun jabaatee itti fufaa jiraachuu fi kanneen labsii kanarra tarkaanfachuun sochii daldalaa adeemsisaa jiran irrattis tarkaanfiin uummataan fudhatamaa jiraachuu dubbatu jiraatan magaalichaa tokko. Xiiqii dhugaasaatu qindeeffate. Mormiin laguu bittaa fi gurgurtaa guyyoota lamaan darban kana magaalota Oromiyaa danuu keessatti hojiitti hiikamuun sadarkaan wal dhageettii fi murannoon uummata Oromoo haalaan dabaluun diinatti yaaddoo hamaa kan ta'e godina Shawwa Lixaa magaalaa Amboottis uummanni Oromoo laguu bittaa fi gurgurtaa kanarraa guutummaan guututti qooda fudhatuun suuqota manneen nyaataa fi dhugaatii guutummaan guututti kan cufee oole yoo ta'u dabalataanis konkolaataa fi konkolaachiftoota labsii laguu bittaa fi gurgurtaa uummata Oromoo kanarra darbanii sochii godhan irratti tarkaanfiin jajjabaan guyyoota lamaan darban kana irratti fudhatamu akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraataan magaalaa Amboo haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Tole sirriidha. Guyyaa kana irra kaasee akkaatuma beeksisa lagannaa bittaaf gurgurtaa guutummaatti labsame irratti uummanni godina Shawwa Lixaa keessaa kan magaalaa Amboo wantichi bifa ajaa'iba ta'eetiin guyyaa kana irra eegalee har'allee akkasuma dubbisee jiraachaadhaan suuqonni geejjiboonni akka fakkeenyaaf
waan marti hoteelonni illee guyyaa kaleessa bifa ajaa'iba ta'een cufaa oolaniiru. Akkasumallee geejjiboonni tokko tokko immoo yeroo isaan illee deddeeman mul'ata. Isaawwan kana irratti qeerroowwan bakkeewwan adda addaa jiran tarkaanfiiwwan adda addaa irratti fudhachaa jiraniiru. Guyyaa kaleessaa immoo suuqota cufaman irratti bulchiinsa magaalaa fi waraanaa deemanii yeroo itti suuqota saamsan tureera. Kanas immoo uummanni saamsuu isaanii kana waaqaa guddaatti kan namoota inni saamsaa deemu uummanni haasamu waan fedhe haa ta'u uummanni gara kutannoo isaa agarsiisee jira. Waan kana irratti saamsamuu isaanii osuma buqqisanii kaasanii waan tokko itti hin fakkaatu. Uummata keenya ni caalaa miidhama uummata keenya ni caalaa. Har'a immoo guyyaa bifa addaa kan kaleessa har'anarra amma kalee illee isa caalee dachaa meeqa ta'e magaalaan Booteleetti bifa adda ta'e suuqonni kamillee tajaaji konkolaachisoonni geejjibaa muraasni kan socho'aa turan illee har'a guutummaa guutuutti haafataniiru. Kan socho'uu jiraate konkolaachistoota humna waraanaa qofaa jira akka magaalaan beeksisni. Magaalota aanaarrallee konkolaattonni seenaa jiranii gara Wallaggaa irraa kan gara Finfinnee seenillee gara ganamaa humna waraanaatiin eegamee darbaa ture. Amma naannoo sa'a ja'aan boolletti garuu guutummaa konkolaataan darbu tokko illee hin kan kaleessa suuqii kana irratti waraqaa maxxansee cufameera itti maxxansaa oole kun bulchiinsa magaalaa fi humnoota waraanaati maal jedha barreeffamni isaan itti maxxansan kun laata? Barreeffamni itti maxxansan saamsameera kan jedhudha. Barreeffamichi saamsameera kan jedhu itti maxxansa. Waan kana immoo saamsameera jedhu kana suuqota muraasa irratti gochaa turan duraayu warri kaan keenya irratti saamsamu jedhee namni yeroo isaan keenya isaa jedhamu yeroo jedhaman namni kaayyuu keessa seera bukan sama jala jira kun immoo saamsamuu isaa immoo diddaa bittaa gurgurichaa akka moor sirriitti dabaluu taasiseera. Uummanni baay'eetti gammadeera saamsamuu sana yoo akka taasisan. Yeroo isaan suuqota yookaan dukkaana tokko irra darbanii warra kaanitti saamsameeraa kana dhoobanii nurra darbinaa nutti dhoobaa jedhu abbootiin suuqii. Jechaa turan keenya dhoobaa akka cufuun barbaadu. Uummanni wanticha uummata isa tokkoof namoota isaan walitti buusuu barbaadan kanatti uummanni gara hundiyyuu keenya taana hundumaa cufamnaan keenya isaa cufamuu isaan warra kaan cufamee kan warra kaan hin banamedhanii waan barbaadatan hundumtuu akka cufamu barbaadee ture. Kanaaf keenya hin darbiin hundi keenya iyyuu nuti jennee amma kaleellee namoonni muraasni baanii warri barbaadan turan har'aan kana garuu bifa adda ta'een tokkoon iyyuu dunkaanonni magaalittii amboo keessa jiran hoteelonni konkolaachisoonni geejjiba kamiyyuu guutummaa guutuutti dhaabaniiru bifa adda ta'e. Konkolaataan asii gara magaalaa Gincirraa kaasee gara Ambootti shanfaa ture kan jimaa fideen gahaan alayyuu konkolaataan yuunivarsiitii sadii caccisaa odeeffannoo dargaggoon gara naannoo magaalaa Zuureedhaan kiiloomeetira muraasan borraal fagaatee jirratti odeeffannoo ture konkolaataan sadii caccabuu isaanii agarreerra. Gara xiqqaarraan immoo konkolaattonni geejjibaa baasonni guddaan jechaadha. Konkolaataa lama isaanii kan raajachaa mootummaa guutuutti illee raajachaa magaalaa Amboo waraanaan magaalaa Amboo keessattuu konkolaataa jimaa buusuu dhufe irratti naannoodhuma mana jimaan itti bu'uu sanatti caccabsanii tarkaanfii irratti fudhatameera hin jedhamu oola. Sirriidha innis inni waan sirriidha jimaa buusee sootti inni jimaa hiraa jiru qeerroo namti argee caccabseera faayidaan ala taasisan yeroo fuulleen sabaa marti caccabeera meeshaan baatee jiru illee harkaa saamillee kan jedhu taasifameera. Achirratti ijoollota muraasa qabaniiru kan jedhamu odeeffannoon jira yeroo sanatti waraanaa namoota hedduu qaqqabeera. Magaalaa Amboo keessaa naannoo kam laata bakki kun? Akka naannoo Awwaaroo bakka jedhamu Awwaaroo. Egaa walumaa gala erga tarkaanfii akkasii uummatni Oromoo fudhate haalli sochii magaalaa keessa jiru haalli sochii waraana wayyaanee maal fakkaata har'a? Harri sochii akkuma dubbaran isaanuma waraana isaaniiti sochii uummata keessa uummata waraanaa turanii walumaa gargaartu malee wanti isaan ammaatti uummata irratti tarkaanfii cimaa fudhatanii jiru. Garuu naannoo torbaa waan akkasitti naannoo buufata konkolaataatti uummata taa'ee konkolaataa eeggachaa ture reebaa turaniiru uummata hedduu reebameedha naannoo sanatti maal akka isaan reeban beekuu hin dandeenye. Kun kanaan osoo jiruu manni hidhaa Qiliinxoo fulbaana 3 bara 2016 balaa ibiddaaf erga saaxilamee guyyootni 5 darbuu fi eenyummaaf baay'inni hidhamtoota balaa ibiddaa kanaan saaxilamaniif rasaasa poolisoota irraa itti roobsameen miidhaman beekamuu hanqachuun yaaddoo guddaa uummata Oromootti uumee jiraachuun akkuma beekamu mootummaan koloneeffataa wayyaanes guyyoottan kana mara erga callisee booda kaleessa hagayya 7 bara 2016tti yeroo duraatiif Oromoota mana hidhaa Qiliinxoo keessatti balaa ibiddaa kanaan gubatan keessaa tokko kan ta'e
Ilma Oromoo maqaan Kabbadee Fayyisaa jedhamu reeffa isaa gara bakka dhaloota isaa godina Shawwa Lixaa aanaa Jalduu ganda Urgaa Hariiritti erguun dhaga'ame. Dabalata gabaasa kanaaf Xiiqii Dhugaasaa. Mootummaan kunuunfataa wayyaanee dheengadda fulbaana 3 ganamarraa mana hidhaa Qilixootti abidda shimfii gochuun rasaasa hidhamtoota Oromoo Qilixoo irratti roobsisuun du'aa fi jiraa ilmaan Oromoo mana hidhichaas kan achi buutee isaanii dhokse. Guyyoottan 5 erga darbanii boodas kaleessa fulbaana 7 bara 2016tti yeroo duraaf reeffa dargaggoo Oromoo Kabbadaa Fayyisaa Sanbatu mana hidhaa Qilixoo keessatti abiddaan gubatee du'e jechuun reeffa isaa maatii isaaf kennuu dhageenye gara bakka dhaloota isaa godina Shawwaa Lixaa aanaa Jalduutti bilbiluun jiraattota dargaggoo kana beekan irraa haala qabamuu fi hidhamuu dargaggoo Kabbadaa irraa odeeffanne. Jiraataan aanaa Jalduu bilbilaan dubbifne tokkos Kabbadaan bakka dhaloota isaarraa loltoota wayyaanee miliqee gara magaalaa Finfinnee dheetuun hojii guyyaa hojjetee jiraataa kan ture ta'uusaa fi erga ajjeefamee boodas reeffi isaa gamasitti geeffamu akkasumas odeeffannoo dabalataa hospitaalota Oromoonni abiddarraa afan keessatti yaalamaa jiran irraa arganne kan jedhan jiraataan aanaa Jalduu haala bakkasii fi ajjeechaa ilma Oromoo irratti raawwate irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Quban qabaa isa kana gurbaan kun ka haala dararummaadhaan asii dararameetu gaafa jalqaba sochiin kun ga'u gaafa diddaa mormii diddaa fincila garbummaan kun eegalu jalqaba irraa asii rakkinaan naannoo irraa deemeetu aanaa Jalduu naannoo Shukutee iddoo addaa gandisaa iddoo shillee amma afaan baddeetii lafa sanitti dhalatee nama guddateedha. Achumatti dhalatee guddatee Urgaa jedhamti. Ganda Shukutee qonnaan bulaa keessa taatee magaalaa Shukuteedha gaditti Urgaatti dhalatee guddate namni kuni. Sanaa jecha ammas immoo holbayee umurii masaa yookaan immoo jireenyuma dachee tanarraa tana jiraachuudhaaf jecha gara Finfinneetti holbayee nama hojii guyyaa hojjechaa turedha. Achittis immoo yaa ta'u malee quuqqama waan qabuuf gaafa hiriirri guddichi suni ka'e irratti naannoo Finfinneetti qabamee lafa sanitti hidhamee nuti gaafa tana dhageenye gaafa du'a isaa tana dhageenye du'ee egaa dachee tanarraa boqotee gara maatii isaatti fudhatame jedhamaa jiraatii hawwaalli isaa geggeeffamaa jira. Amma maatiin isaa gaa yeroo dhaqanii reeffa isaa fudhatan kana eessarraati fudhatanii attamitti immoo du'e jedhanii kennaniif odeeffannoo qabdaniin manuma hidhaa Qilixoo gubate kana keessatti du'e jedhu. Eeyyani manuma hidhaadhuma mana sirreessaa Qilixoo kana keessatti du'eewwan jedhamutu jira. Tana qofa miti egaa akka beekamu akkuma isinillee beektanii manni sirreessaa Qilixoo suni uummata biraa uummata yakka biraatti sirreeffame of keessaan qabdu akka jirutti warruma mormaa kana warruma waan isaaniitiif gadi dhaabbatanii hawaasa isaaniitiif biyya isaaniitiif dhaabbatan tanatu achitti sirreeffamanii jiru. Ammallee gaduma kennuu tunigaa yaa ulfaattu malee nama baay'eetu du'ee nama baay'eetu dhabamee jira jedhameetudha beekamee jira. Ammallee akka jirutti warra mana yaalaa keessa hojjetanirraa gaafa infoormeeshinii barbaaddannu numaanillee warra xinnoo dhiiga Oromummaa qabnu sana ittiin butanii namni du'e baay'eedha. Maaliif akka godhuudha tukkaamsanii ta'an nuun galle waan jedhamu argitee Phaawulos kana amma nama baay'eetu jira. Amma manni yaalaa hospitaalli isaaniitti yaalamaa jira yookaan du'anii reeffi isaanii keessa jiru lafa amma dooktoroonni kun ittiin butan jedhan kun mana yaalaa kam laata? Inni tokko amma nuti infoormeeshiniin argachaa jiru Phaawulos kun argitee qirincaafiis qabaa. Qirincaafiin sun immoo naannoo Haddisuu Gabamoo naannoo waan jedhamu kanatti argamti. Amma achirraa arganne amma kana kaan immoo bakkuma dhufkamanii jiranitti jiru manuma yaalitti jedhamaa jira. Kaan immoo achumattuu madaanii kaan rasaasa rukutamanii dirree bakkuma Qilixoo sanatti irree ammarree naannoo nama 1,000 achitti butamanii dorma waajjira wayiitti hafanii jiru waan jedhamuuf kun achuma irraa ergaan jiru hin jira. Reeffa gurbaa kanaati amma ammaatti kan baheetu arga. Haa taatu ammas dubbiin tanumaa egaa akkuma jirutti nuti hammallee warra jiran kanaan ammaan tanallee doorsinni duuti ajjechan kanaan booda kana caalurree hidhaanillee kanaan caaltu hin dhufus kunis duubatti deebi'ee nama keenya goota keenya jajjaboo kana warra bu'aa buusu jedhamee yaadaman kana dhabuu keenyaaf baay'ee gaddina
ammarree gaddi keenya ittuma fufee jira. Warra jiran immoo warra hafan immoo akka jajjabaatan duutii fi hidhaanii fi reebichi tuni qolatti naman deebistu. Kanaan booda warra hin taane fira hin taane jajjabaadhaa tarkaanfadhaa tarkaanfiin keenya fuuldatti malee duubatti akka hin taane jedhee ergaa dabarfadhaa. Saba jiru keessaaf ala jiruun amma danda'ameeti amma isin jalatti jajjabaadhaan jedhanii uraa bula. Oduu keenya dhumaatiin godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti ilmi Oromoo Galataa Adimaasuu jedhamu baatii darbe gaafa hagayya 18 bara 2016 rasaasa loltootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee itti roobsaniin wareegamuu gabaasuun keenya akkuma yaadatamu. Ammas dabalataan loltootni wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo soorrachuu amaleeffatan eengadda gaafa fulbaana 6 bara 2016 galgala lubbuu ilmaan Oromoo 2 magaalaa Dambidolloo keessatti galaafatu odeeffannoo gamasii arganneen beekuun danda'ame. Xiiqiin dhugaasaa ammas waan qindeeffate qaba. Godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti mormiin duula laguu bittaa fi gurgurtaa guutummaan guututti yeroo hojiirra oolee jirutti loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee magaalicha haguuganii jiran ammoo uummata dararuutti dabalaan dheengadda fulbaana 6 bara 2016 galgala immoo magaaluma Dambidolloo keessatti ilmaan Oromoo 2 dhukaasuun ajjeesuu kan himan jiraataan magaalaa Dambidolloo haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne tokko reeffa wareegamtoota kanaas akka uummanni beeyin awwaallanneef uummata afaan qawween irraa ittisaa ooluu fi taateewwan waliigalaa godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen raawwataa jiru akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Godina Qellam Wallaggaatti jiraataan magaalaa Dambidolloo haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Dhugaadha akka magaalaa keenyaatti kaleessuma jalqabame guyyaa lammaffaadha jechuudha. Kaleessa akkuma waliigaltee Oromiyaa guutummaatti jechuudha magaalaa Dambidollootti kan ta'e laguu gabaa lagannaa kana qofa otoo hin ta'in namumtiyyuu karaarra deemaan ture guyyaa kaleessaa jechuudha. Har'as hamma tokko garuu hojiin wanta jedhame tokko hin jiru. Kaleessa hamma tokko waajjiroolee mootummaa hammi ta'e banaa turanii garuu manni mana isaatiiyyuu hin baane jechuudha kan waan biraa gochuu miti. Anaa guyyaa kaleessaa wanti ta'e hamma tokko dirqiidhaan akkana uummatii hojii faarratti bobba'uu yaalanii turanii konkolaattota dhaabatanii jiran faa gabatee isaaniirraa baasanii hojiin hojjetan taasisan maal jedhanii sodaachisuu yaalaniiru garuu homaa gochuu hin dandeenye jechuudha. Akkasitti toolee gara galgalaatti kan namoonni ijoollee nama 2 kamtu wareegamuu danda'e. Masaaniin har'ayyuu awwaalli isaanii har'a ture. Isaaniif immoo uummati akka gara sana hin deemnee fi har'a ganamaan ka'anii namuma karaa deemu hundumaa reebuudhaan isa kaan qabaa oolanii jechuudha. Akkuma namumtiyyuu karaarra hin deemneef loltooti magaalaa guutummaa iddoo hundumaa keessa faca'anii jechuudha. Amma awwaalchi ijoollee kanaa raawwatameera moo hin raawwatamne? Namoota qabaa oolan kana reebanii dhuma gadhiisaa oolan moo hidhaa oolan laata? Guyyaa kaleessaa dhibbatti guutummaa guutuutti namumti bahee hin jiru mana isaati gaba namni dhaqee hin jiru jechuudha. Har'a garuu hamma tokko namoota wareegaman kanaaf awwaalcha isaanii irratti hirmaachuudhaaf namoonni gara ganamaafaa gara manaaf ba'an hin jiru. Isaan sana karaa irratti namoota arganii ijoollee naannoo duwwaa 4tti fakkeenyaaf ijoollee nama 3 qabanii fuudhanii deemanii. Warra kaan immoo akkasumatti reebanii manatti gashaa turan ofuma akkasumatti rukutanii bukkee darbanii jechuudha. Even kan nama dhibu nama keessa ba'anii maraatu nama muusaa hin beekne akkasumatti magaalaa keessa naanna'u reebanii caccabsanii bukkee darbanii jechuudha. Awwaalli jara kanaa immoo abbootiidhaan raawwateera. Abbootiidhumaa fi namoota naannaa isaanii jiraniin raawwate awwaalamaniiru jechuudha har'u. Maaliin wal qabatee tamma loltoonni kun kan warra wareegame kana dhaani sa'aatii akkamiis dhaani maqaan isaanii moo maqaan wareegamtoota kana eenyu jedhama laata? Maqaan isaanii nama 2 tokko Ibsaa jedhamaa tokko Boggee maqaa isaas noormaalii harkaa bade malee beekan ture tokko Ibsaadha inni tokko Boggeedha maqaa masoonsaa. Wanti isaan irratti rukutaman isa tokko illee ammaaf hin barree shakkiin jiru garuu tokko manuma isaatti dhaqanii rukutan abbaa ijoollee 2 moo kam qaba nama maatii qabuudha jechuudha. Inni kam? Boggee inni jedhan jechuudha tokko.
Manuma isaatti dhaqanii rukutan jechuudha boggee maqaa masoosaan boggee kan jedhamee beekamu kana eessa naannoo kamitti rukutan maal immoo jedhaniiti kan isaan dha'an? Naannoo Duwwaa Shaniiti. Inni kansaa akkasumatti namni garuu isa sirrii isaa ta'an obboleessa isaatu miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Kanaa isaatu manatti galeera himi yookiin lafa inni jiru himi yookiin fidii jedhanii kasitti dhaqanii rukutanii kansaa kanaa jechuudhaan warra mucaasa tokko immoo akkasumattiin katamaa keessatti baajaajii keessatti rukutan nama garuu ani hin barre ammamaatti sababa isaa kansaa jechuudha. Oduun ammaaf qabnu haga kana ture. Dammaqi lakkii yaada gamaa godina eeguuf jooru olka iilolee didii fincilee haada balamtuu seenaan taddee birru. Dammaqi lakkii yaada gamaa godina eeguuf joortu olka iilolee didii fincilee daddabalimee seenaa ilee mooqiltuu. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas akeeka qabsoo kan sabni Oromoo bilisummaa isaaf walabummaa biyyaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo qaalii kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Yaadni keessan milkoomina sagantaa keenyaa irratti qooda olaanaa qaba. Nuuf barreessaa voice.ioromia@gmail.com gama fuula feesbuuka keenyaan Independent Oromiyaa jedhuuf toora tiwutara keenya @independent/oromiyaa jedhu yoo nuuf ergitan dhaamsi keessan nu qaqqaba. Qophiileen keenya ammas itti fufa. Wallee eegallee kanaan gara qophii keenyatti aanuutti haa ceenu. Gaachana lammii tokko ambaansiin dorgomuun jiru. Dandiin dabee galmaan dhuga yuukee qofa sirraa garaaniru. Dandiin dabee galmaan dhuga yuukee qofa sirraa garaaniru. Jajjabeen korooroo bittiin dhiisu gootuma duru. Gaachana lammii tokko ambaansiin dorgomuun jiru. Dandiin dabee galmaan dhuga yuukee qofa sirraa garaaniru. Uggura geejibaaf daldalaa Oromiyaa keessatti uummataan adeemsifamaa jiru kabajuu hanqachuun kan wal qabate guyyaa kaleessaa dhiya Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfiin hoteela Abeenezer jedhamu irratti fudhatamuu odeeffannoo jedhu qulqulleeffachuuf xiiqeen dhugaasaa jiraataa magaalichaa tokko bilbilaan haasofsiisee ture. Amma isatu isiniif dhiyaata turtiin keessan ammas raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u. magaalaa Naqamtee keessatti biyya lafti narraa taateetudha. Inni gabaala gachuutiin haalaan kan itti fufee jiru. Baay'ee kan fedhe jechuudha. Magaalaa Naqamtee keessatti wanta akkasii tattaa'aa ta'ee hin beeku. Suuqiiwwan nagadaa tokkollee amma banaatti akkasumatti cufamanii jiru. Tiraanspoorteeshiniin, baajaajiin, taaksiin kana jiran tokko hojjechaa jiran magaalaa kana keessaafi konkolaataan baatanii yaa'an amma tokkoyyuu gara lixaatti bahaatti kallattii kan hin bahaa jiranii waan dinqisiisaadha jechuudha. Keessumaa kaleessallee haga tokko suuqiiwwan muraasni darbee lakkoofsaan baay'ee muraasa kan ta'an banaa turaniiru. Guyyaa irraa galatti dabaluudhaan isaan kun tootaalii itti sochiin daldalaa hundi isaa dhibbaa dhaabbatee jira. Magaalaa keessatti sochiin kamiyyuu gaggeeffamaa jiru. Walumaa galatti gabaa fi dhibbaa hojii kan jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti. Kanaan wal qabatee bulchiinsi magaalaa bakka adda addaatti godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti waraana qabatanii irra deemanii uummata warra suuqiidhaa doorsisaa turanii akkasumas immoo suuqii yookaan dukkaana irratti waraqaa samsameera jedhu fa'aa irratti dhoobaa turani. Magaalaa Naqamtee keessoo haalli akkasii kun hin mul'atu laataa? Magaalaa Naqamtee keessatti utuma inni hin jalqabin laguu gabaa kun jalqabin duraan dursa guyyaa gaafa
kaleessumti addunyaa jechuudha. Duraan isaanii namoota walgahii waamanii hoteelota abbootii hoteelaa gurguddoo ta'an waamanii walgahiiwwatti akeekkachiisaa turanii nuti gara uummataatti waan garuu uummata tajaajila waan ta'eef waan goonuu qabnu jedhee hidhimee ba'ee ergasiis immoo akkuma kana inni gamachii gabaafni agarsiisee fi magaalaa keessa deemanii tajaajila dinqisiisuudhaan hanga sa'aatii torbaatti hojii deemtan yoo ta'e biyyoonni tajaajila fuudhamaa tajaajilanii kan isaan tajaajila dubbachaa turan kaleessa guyyaa guutuu jechuudha. Isaan dhuftees uummati darbee lamaan sodaan uummatitti buusee guddaadhaatti buusee har'a immoo magaalaa keessa deemanii yeroo tokkotti humnaan namoota bansiisuuf hoggaa yaalanii biiroo daldalaarraa kan bobba'an itti hojjetanii biiroo daldalaa naannoo keessumaa naannoo safara maaramii jedhamu irratti tarkaanfii irratti fudhatame namoota kana irratti. Tarkaanfii attamiitu irratti fudhatame? Dhagaadhaan ibsitan naannoo safara maaramii jedhamu kana kan keessaatii ijoolleen dhagaadhaan ibsitan namoota kan keessa jiran hojii kanaaf deeman jechuudha. Kana sodaachuudhaan ergasii poolisii waraana dabalachuudhaan magaalaa keessa deemanii ammallee humnaan balchiisuu jaalaa turanii garuu namoonni iddoo hedduu dhufanii jalaa waan badaniif akkuma kana waraqata ammaskeetti kana kaangameera kan ta'e maxxansuu eegalanii galgaladha. Egaa kan kaleessa galgalaa kana immoo boombiin magaalaa Naqamtee keessatti dho'ee loltoota agaazii 3 battalumatti ajjeese poolisoonni federaalaa 2 immoo erga achirraatii deemanii booda lubbuu isaanii darbeeraa odeeffannoo jedhutu jira. Isa kana boombiin kun yoom dho'e laata? Eessattis dho'e? Qaamni dhoose waan beekame jira laata? Egaa akkuma jedhame boombichi kan inni dho'ee tokko inni laguu gabaa kun guyyaa tokkoon boorbichi kanaafis dhiibii isaa kun itti galataa irratti tokko kan dho'ee ture naannoo boorbii duwwaa torbaa naannoo sheelifii jechuudha naannoo kana irratti kan inni dho'ee. Baay'ee tarkaanfii boonsaa qaban fudhatamanii akkuma jedhame namoonni kan yeroo sanatti yeroo du'anii isaan immoo istaafata ga'anii kan isaan du'anii naaf iddoo kanatti dha jechuudha. Informaashinii kan biraan illee jira har'a sa'aatii 2:00 irratti boombii kan biraadha har'a galgala kana kan ta'e naannoo boorbii kan hoteela eegalee jedhamudha kan inni gadhiifame inni kun immoo. Har'a jechuun har'a agayya 7 galgala kana jechuudha. Galgala kana jechuudha. Of course before waan sa'aatii akka dabalatu hoteelonni sirna saguu kana fudhachuu didanii darbanii kaleessa daldalaa kan turan turanii keessumaa hoteela Benezel jedhamuu akeekkachiisutti kennamullee kaleessa har'as dhiisee afaan ibsaa ture galgala kana tarkaanfii fudhatamedha jechuudha boombiin fudhatame dhibbaa wanti ga'ame dhibbaallee riippoortii gochuu jedhamne garuu humna gaazii fakkii jala ta'aa turan kan kanaa walumatti dabalatee kan tarkaanfii asirratti fudhatame keessatti gadhiifame humni fudhatame gaazii yoo baatee tarkaanfii akka kanaa irratti fudhatameera jechuudha. Hoteelli Abenezer kun abbaan qabeenyummaa isaa kan eenyuuti? Maaliifis immoodha kan inni akka guutummaa Oromiyaatti yookaan magaalota Oromiyaa cufa keessatti kan uummatni Oromoo bittaaf gurgurtaa dhaabuudhaan diddaa isaa mul'isaa jiru kan inni faallaa godhee hoteela banee hojjetu namni kun? Abbaan qabeenyaa kun maqaa isaa Dibaalessaa kan waan taasisu kan dadhiifamanii jedhamu. Saba biraa keessaa jira jechuudha. Namni kun warrumaatti keellatti kana keessa kan jedhamu. Kanaan duratti waggaa seerroon magaalaa Naqamtee gochaa ture keessatti wantoota hamaara ta'anii gochaa ture jedhama. Ammas wanta kana bikkee darbee sirna laguu gabaa kana bikkee darbee kaleessa guyyaa guutuu banee agaazonni jechi keessa galanii kan isaan nyaataa turanii guyyaa akkasuma kanadha. Tarkaanfiin irratti fudhatamuuf akeekkachiisuutti kennamee ture garuu kanarraa fudhachuu waan dadhabeessudha jechuudha. Tarkaanfiin irratti kaleessa galgala ture boombiin ni jalqabaa. Boombii sanaan egaa agaaziinis du'aniiru poolisiin federaalas egaa akka du'eetti himamaa jira. Boombiin sun erga dho'ee booda dhukaasaa turanii jechuu dhageenyeerra. Sana booda boombii rasaasa dhukaasaa turaniis rasaasa sanaanis immoo namoonni dhaamanii jiru namni du'es jira jedhanii kanarraa kana rasaasni tureera erga boombiin kun dho'ees. Boombiin kaleessaa
naannoo sanatti tarkaanfii inni fudhatamee kan hin gaddamanni guyyaa tokko ibsa jechuudha. Kan gaddamanni hin darbii guyyaa tokko ibsa. Septembaatti faayidaa jechuudha. Ergasiitii immoo erga tarkaanfii fudhatamee sirriidha. Sagalee rasaarraa gintaadha kan dhaga'amaa ture. Kan boodadha. Namoonni namallee kan isaan ajjeefaman jechuudha. Akkuma gorsitee ture. Ergasiis kan tokkollee ergasiis ture walirraa namni sadii kan ta'e jechuudha. Uummata keessaa agarsiisanii daanbarsii waan tokko keessa jira. Ijoollee sabaroonni keessa jiru. Inni har'aa akkuma kana erga tarkaanfii fudhatamee sagalee rasaarraa guddaatu dhaga'amaa ture. Baay'inaa walitti isaan dhaga'amaa ture. Isaan inni geessite kana jennee doktorri jechuun hin danda'amu maqaatii kanatti bakkeewwan irraa kan danda'amu naannoo keessaa namoota baay'ee reebaa jiru Egaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti sochii uummanni Oromoo geggeessaa jiruu fi tarkaanfii humnoota mootummaa kunuunfataa wayyaaniin uummata Oromoo magaalaa Naqamtee irratti geggeeffamaa jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof waan ibsitaniif guddoon isin galatoomfadhaa horaa bulaa. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa tamsaasa isaa gama raadiyoonaa marsariitii independentoromiyaa.org akkasumas gama marsaalee hawaasummaa garaagaraan isiniif tamsaasaa ture irratti dabalataan fedhii dhaggeeffattoota isaa irratti hundaa'uun toora bilbila tolaan biyyoota garaagaraa irraa qophiilee isaattiin hordofuu dandeessan mijeessee jiraachuu isaa kabajaan isin beeksifna. Haaluma kanaan kanneen USA keessa jiraattan 641 793 9577 United Kingdom 433 Duwwaa 99 811 68 Sweden 681 241 Duwwaa 7 21 South Africa 387 825 Duwwaa 1 61 Norway 472 193 Duwwaa 6 51 Netherland 12 Duwwaa 322 3 Duwwaa 22 Germany 989 147 729 54 Belgium 322 3 Duwwaa 3 3 Duwwaa 73 irratti bilbiluun qophiilee keenya dhaggeeffachuu ni dandeessu. Biyyoota biroofis lakkoofsa akkuma arganneen kan isin beeksifnu ta'a. Galatoomaa. Amma kan isiniif dhiyaatu qophii keenya xumuraa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Anis nagaa koo isin biratti dhiifachaa gara odaa sabaattan isin dabarsa. Torban gaarii. Mormii saba Oromoo gara warraaqsaatti ol guddatee baatilee kurnan darbaniif osoo walirraa hin cinne gaggeeffamaa jiruu fi yerootii gara yeroottis mul'atni isaa bal'achaa deemuun humnumee gara naannolee empaayerittii biroottis bal'achaa jiruun fuulduratti sokossuu kan dadhaban hooggantootni murna koloneeffataa wayyaanee akkuma baroota darbanii yeroo har'aattis tooftaalee ittiin sirna isaanii umurii dheeressuuf gargaaraman garaagaraa kalaqatanii as ba'aa kan jiran yoo ta'u tooftaalee kanneen keessaa ijoonis gama tokkoon uummaticha doorsisaa gama birootiin ammoo gaaffii uummataa xiyyeeffannoo keessa galchuun bulchiinsa sirna isaanii haaromsuuf hojii eegaluu isaanii uummataaf ibsuun sossabuu yaaluudha. Akka hooggantootni addawaawii olaanoon dhiyeenya kana ibsuuf yaalaa jiranitti gaaffiin uummataa sirriidha. Gaaffii kanatti deebii waarawaa kennuuf ammoo hooggansa olaanaa irraa eegaluun haaromsi taasifamuu kan qabu yoo ta'u haaromsi kunis akka isaan jedhanitti hooggantoota ummaticha fayyaduu danda'an paartii addawaawii keessaas ta'u kanneen mormituu keessaa socho'uun bakka buusuun kan dhugomu ta'uu isaati.
Haa ta'u malee furmaata hooggantootni wayyaanee dhiyeessuuf yaalaa jiranii fi gaaffii sabootni gaafataa jiran gama gaaffii saba Oromoon wal maddii qabnee ilaaluu yoo yaalle gaaffiin uummatni Oromoo gaafachaa jiru gaaffii mirga abbaa biyyummaa, kana jechuunis gaaffii qabeenya ofii irratti abbaa ta'uuf ofiin ajajuu, gaaffii ofiin of bulchuu fi hiree ofiis dhiibbaa alagaa tokko malee ofiin murteeffachuu yoo ta'u, wayyaanotni kan isaan akka furmaataatti dhiyeessuuf yaalaa jiran ammoo hooggansa haaromsuu, taayitaa wal jijjiiruu fi caasaa bulchiinsa sirna isaaniis wayyeessuu kan jedhu yoo ta'u, kunis kan mul'isu yaadni wayyaanotni akka furmaataatti dhiyeessuuf yaalaa jiranii fi gaaffiin uummata Oromoo tasumaa kana waliin simanne ta'uu isaati. Kana irraas ifee kan mul'atu bu'uurri yaada maddisiifame kanaa akkamiin gaaffii uummataatti deebii horraa osoo hin taane akkamiin caasaa keenya diigamaa jiruuf sirna kufaa jiru kufaatii irraa baraarra gaaffii jedhu irraa kan madde ta'uu salphaatti hubachuun yoo danda'amu, kunis gama biroon kan dhugoomsu sirni isaan ijaarratanii waggoota 25f ittiin saboota impaayiritti keessumaa saba Oromoo lafarraa duguugaa turan har'a walii isaatti galagalee wal nyaachaa jiraachuu fi kunis kufaatiin sirna kolonii wayyaanee goolamamaa jiraachuu kan dhugaa ba'udha. Haa ta'u malee haala wayyaanotni karaa ittiin ba'an tokko dhabanii sirna isaanii haaromfachuu qofti balaa itti adeemaa jiru jalaa ba'uuf akka furmaataatti qabatanii deemaa jiran har'aa keessatti uummatni Oromoo kan inni gochuu qabu maali kan jedhu yoo ilaalle gama danda'amu hundaan wantoota dantaa sirnichaa miidhan hundatti gargaaramuun sirnicha daran laaffisuu yoo ta'u, inni murteessaaf yeroon itti kennamuu hin qabnes jecha sabboontotni Oromoo tokko tokko sodaa walabummaa Oromiyaaf qaban irraa ka'uun yaada uummata Oromoo hidhachiisuu jedhu akka waan hin danda'amnetti moggaatti dhibuuf yaalaa jiran, uummatni Oromoo xiyyeeffannoo keessa galchuun wayyaanee aangoo irraa darbuuf qofa osoo hin taane wabii kabaja dantaa Oromoof Oromiyaa boriif jecha haala danda'amu hundaan hidhachuu, wal hidhachiisuu fi diina ofii tokkoof tokko sirna wayyaanee laamshessuun dirqama yeroon itti kennamuu hin qabne ta'uu isaa hubachuun hedduu barbaachisaadha. Itti dabalataan abdii murnootni Habashaa ittiin mirqaananii dhaabbilee Oromoo waliin tumsa uummachuuf murteessan isaan gafaa, innis egeree Oromiyaaf Oromoo irratti ilaalchi ifaan dhaabbilee qabsoo bilisummaa Oromoo gidduu jiraachuu dhibuu bifa dantaa qabsoo bilisummaa Oromoo miidhuu hin dandeenyeen furmaata itti kennuun tarkaanfii yeroon itti kennamuu hin qabne kalammeessoo ta'uu hubachuun fi hojiitti siikuun hedduu barbaachisaadha. Dhumarratti egeree Oromiyaaf Oromoo miidhagsuu fi balaa sabicha mudachuu malan hir'isuuf jecha yeroon kun yeroo kamiyyuu caalaa yeroo maree, yeroo waliif galtee, yeroo wal hubannaaf waliin hojjechuun dirqamate ta'ee jiru ta'uun dhugeeffatamuu kan qabuu fi akkasumas yerootti uummatni Oromoo biyya keessaa warraaqsarra jiru saffisa warraaqsaaf tarkaanfii diddaa isaa daran finiinsuun dantaa isaa itti kabachiisuu qabu ta'uu wal yaadachiisuun waan fardiiti. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabomti.